Biyya keessaatii fi daldala addunyaa akka cimuuf manni maree dargaggootaa akka ijaaramu kan biyyoolessaatti jiru akka cimuu fi of danda'ee akka socho'u riqicha mootummaa fi dargaggootaa walitti akka ta'u humna isaa ni ijaara. Yaa'ii fi fooramii dargaggoota Afrikaa waggaa waggaatti qopheeffamu irratti dargaggeessi keenya adda durummaadhaan akka hirmaatuu fi idil addunyaa wajjin qaamolee biyyoota Afrikaa waliin akka walitti hidhamu ni taasifna. Tajaajila lammummaa fi fayyaadhaan wal qabatee tajaajila lammummaa kanaan dura ture gara tajaajila ogummaa irratti hundaa'e yookaan professional volunteering akka ceesifnu ni taasifna. Nageenya dargaggootaa eeguuf dargaggoonni gorsa xiinsammuu akka argatanii fi araada garaagaraa yookaan baala sammuu adochurraa akka bilisa ta'anii fi ni hojjenna. Hirmaannaa dargaggootaa seektaroota adda addaa keessatti cimsuuf misooma kooriidarii tuurizimii qonna ijaarsa bu'uuraalee misoomaa keessatti hirmaannaan dargaggootaa gara boqonnaa haaraatti akka ce'u ni taasifna.